مبروك تنجل كبا مبروك خيري جوفا مبروك والي كبا جيرون تيسن مبروك تنجمتشو مبروك نوف جمدن مبروك إيسلتشو جمتشون تن مبروك تنجل كبا مبروك خيري جوفا مبروك والي كبا جيرون تيسن مبروك تنجمتشو مبروك نوف جمدن مبروك إيسل Niikaha obboleeyyan keenya qaqqaalii jaalatamoo kabajamoo Nasrii Sheek Abaadirii fi akkasumatti Hawwii Faqqadatiin isin gahee jechaadha. Daqiiqaa muraasa booda jarri lamaan kun kaleessa fira turanii amma immoo deebi'anii haadhaa fi abbaa manaa ta'uun isaanii inshaallah rabbiirraa ni abdanna. Duba sagantaa bareedduu tanaa sagantaa ulfaattuu guddoo tanaa irratti hirmaatanii obboleeyyan keenya akka eebbistanillee asumaan yaaminsa obbolummaa isinii godhaadha. Arraan tanagaa sagantaan asirratti argamneef akkuma gartee mata duree agartanitti Niikaha takkaa fuudhaa fi heeruma Nasrii fi Hawwii Nasrii Anooliitiin kan beekamu, Hawwiin immoo sanyii Jawaar Muhammad jedhamuun kan beekamtu jechuudha. Duuba inshaallah akkuma gartan na cinaa namni jiru imaama keenya Sheekh Bashiir Usmaan Sa'iid imaama gartee hangafa imaamota Norza Ameerikaa nama waggaa bara 16 hawaasa Norza Ameerikaa kana fuusisuu akkasumatti walitti araarsuu akkasumatti barsiisuu imaamummaadhaan hoogganuu duree tahanii bakka hedduutti gartee sagantaa muhaadaraa irratti argamuudhaan guutuu intarnaashinaal irratti gartee sagantaa gaggeessuudhaan kan beekaman fuulli isaanii haaraa miti. Isaan tutu arraan tanaa amaanaa guututti abbaa tahanii qaadii tahanii imaama tahanii cidha Niikaha Nasriitii fi Hawwii arraan tanaa isaan tutu sagantaa kana hidhee Niikaha nu gaggeessa. Inshaallah mega gama qaadii imaama sheekatti Sheekh Bashiritti isin dabarsa. Sheekha baarakallahu fiikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين إن شاء الله وبوليتي نهوي رب بغا هيري لما بريد والبرسي هيري إسلاما كما إسلام ما سينو Baga Rabbiin obboleettii teenyaa hire akkasuma ammallee osoo hin turini eega cubbuu dhiqattee islaamummaan maasiyaa osoo haga islaamummaan seeniin dalagan duratti maraa nama dhiqxi jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Akka huccuu takka namni saamunaan dhiqee qulqullaa'utti akkasi qulqullaa'ufti obboleettiin teenyaa maasiyaa dur dalayde cubbuu dur dalayde tokkolee Rabbiin ittiin hassabu. Isii fi daa'imni reef garaa haadhatii bahe akka tokko gama shari'aa islaamaa keessatti islaamummaan tahdimumaa qablahaa jedha rasuulli. Islaamummaa waan achi duraanii balleessiti jedhanii eega islaamummaa seentee qofa waan dalaydetu maasiyaan namarratti qoramaa sirratti qoramaa. Duuba osoo gama maasiyaan deemini islaamummaa seentee baatii takka keessatti obboleessa gaarii filattee gama nikaahaa deemuu fi hiree tana baga argatte. Eega maatii isii keessa namni muslimaan jiru biyyallee Ustaaz Naasir bilbilee obboleessallee qunnamee maatiin kee marru akka kiristaana tahanillee hubatee kiristaanummaa wajjiinuu ammoo isin warri muslimtoota akka amantiin teessan hayyamtetti godhaanu isinii hayyamne jedhanii alhamdulillah gaafii akkasillee gaafatamanii qoratamanii dubbii yaqiinaata akkasillee nu bira jirti. Amma wanni itti aanu nikeenni seera inni fedhu keessa tokko ijaabaaf qabuula waan jedhantu jira. Ijaaba jechuun allafzu saadiru min alwalii oil min alqaadi jecha namni aanaa intalaa tokko sitti heerumsiise namaan jedhu yookaan qaadiin sitti heerumsiise ka jedhu kana argamuu qaba jechuudha. Aanaa waan hin jirreefi bakka aanaa isan akka Hawwiin kunoo an Sheekh Bashiiri bakka aanaa kiyyaa buufadhee amrii gara keessanitti dabarse jettu san inshaallah san irraa dhaga'uu fedhaa. Hawwii hayyamtee akka Sheekh Bashiir
ani akka imaamatti sihii namni sibiran jirre aanan sibiran jirre ilmaan ta'en baqataa biyyaan baa keessa jirtu marruun beeyna akka ani nikaaha kana naasiriif sihidhu hayyamte Nasrii. Hayyamee jira. maashaallah bareeda eegasi ragaa waan jedhantu jira naasiroonni qeebalataa ragaa nama lama achillee nama lamatu isin bira jira eenyu feennu kashi jiru suni Muusaa fi Tolaa. isin lamaan illee ragaa jarri lamaan tun ragaa Maqaa keessan himaa maqaa keessan. maqaan keessan tokko eenyu jette tokko Muusaa eenyuti? Muusaa maashaallah tokko Muusaa kalammataa hoo eenyu jette Muusaa Nageessoo fi Muusaa Nageessuutii fi Tolaa. Tolaa Galgaloo maashaallah isin lamaan ragaa Ustaaz Naasiriis akkas akkuma obboleessatti amma sababa amantii mucayyoo seenuu namni ta'e Ustaaz Naasirii sadeeffalleen as jira Ustaaz Naasiriilleen nama sadihi mahariin hoo hagam jette saalii hoo maharii hagamitti Nasrii. waliin dhageettan Naasir Nasriisi Mahariiti dirhama Dubaay kar dirhama Dubaay 2,000 2,000 dirhama Dubaay 2,000 kana eega fin'ee irraa baane nikaaha qara'a nikaaha waan qara'e ati inshaallahu in qeebalatta nikaaha inshaallahu gama nikaaha yaana haganuma am Ifirratti akkana siisi. ayyee بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أكل كريم نصري Sheekh Badr. زوجتك محكمتي وموليتي هوي بنت فقاده على ما تراضيتما به من المهر المذكور قبلت نكاحها لي جدي اوكي قبلت نكاحها على ما تراضي من من المهر المهر المذكور ما شاء الله ما شاء الله. تكبير الله أكبر. الله أكبر نصر أما اللي أفانك النوان جدي كان إرسني ديبي إسي أكا أبا نكاح bakka na buufatte sani akka abbaa tahee fi aanan isii marruu waan musliman tahiniif aanaa naa tahi imaama nikaaha na hidhisii jette saniif maqaan isii hawwii fiqaaduu isii jedhamtu obboleettii teenna sani bakka buufannaa isii saniin amri isiin tanat irkifte san bakka bu'ee annasri maharii irratti wal dhageettan irratti nikaaha isii siif hidhee jira sirraa qeebalee jira anillee isinirraa qeebalee jira maharii isii wajjin ما شاء الله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير آمين بارك الله لكما آمين. وبارك عليكما وجمع بينكما بخير آمين آمين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير آمين الله. إدوت يسر رب خير آمين. رب آمين. أبو آمين. أتلين أمانة مجيوتنا أمانة سكنين نصري إن شاء الله أبلين أسي أكسيه أبوليس اللين سيه أبير اللين سيه السمن اللين سيه
gosti mucayyoo tanalleen sirra keenne amaanaa inshaallah abbaan manaa osoo marru amaanaa fudhatu ati amaanaa jabduu takka fudhatte har'a amantii isii barsiisuulleen amaanaa sirra keenne isii tanallee akka ittiin dhagayam diinii muslimaa keenna kana akka nurratti inni edaa islaamni kun haalli isaa akkana haalli abbaa manaa ka islaamaa akkana akkasiin hin jenne akkasiin qalbii keessatti waan dhagayamne amaanaa sirra keenne amaanaa isii inshaallahu jabeessi mucayyoo diinis dhiheessi diinis barsiisi waliin waan hin beeyne baradha baromsi qaanyaan qabu haga gaafa duyda haadhaatti baatamanirra haga qabrii galanitti baromsi hin dhumu jabaadha salaata shanan keessan amaanaa isinirratti haa tahu ibaadan rabbi amaanaa isinirratti haa taatu amaanaa isii sirra keenne haqa isii eegi haqa isii kamaji tiksi akka waattiin dhagayamne godhi sawaaba argatta inshaallahu amantitti sababa taahuufleef sawaaba argatta fuudhulleef sawaaba argatta sawaaba lama argatta kun ummanni hin qabne barakadhu manni barakaa isinii haa ta'u mana gammachuu haa tahu inshaallah ustaz Naasir du'aa'ee qooda guddaa ustaz Naasir kana keessatti buleettii teenya sababa amantii ta'u waan obboleessi keenya ustaz Naasir qabuuf ammallee akkuma obboleessa irra guddaa tokko tahee akkasitti aanalleen wakiilummaa akkasii waan haa kiristaana tahanii ustaz Naasirii kennaniif tanaaf inni ustaz Naasir gama du'aa'ii haa godhu aamiin jennee achi duuba inshaallahu gama xumuraa deemna bismillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير رب سبحانه وتعالى بلتي تيسان بلتي برخاء بلتي إيمانا بلتي فيا بلتي رزق ربي سنها قلو آمين من كيسان من متوبة دين الإسلام ربي هاته آمين ولين هرا ولين بلا قرتي هاتي مناخي هوين فكدا تنسبيتو تنتتيتو تنديتو tan aanaa beetu rabbi siif haa godhu atillee ta'isitti mataan jabaanne ka isii tolu ka garaa laafu ka isii jaalatu ka isii ammanfatu rabbi si haa godhu warra gartee waliin obsee waliin jiraatee waliin waaree waliin bulu rabbi sin haa godhu rabbi subhaanahu wa ta'ala bultii teessan bultii gammachuu bultii iimaanaa bultii milki rabbi sin haa godhu dhugumatti hedduudha gammannee keessi kiyya rabbumaatu beekaa fuula kiyya raanii beekan jeetiin abdadhaa akka dhugumatti intala tiyya taniin ofii dhalee akkasumatti ija mirgaatii fi bitaatiin hawwii akkasitti ilaala nikaan isii akkuma intala tiyya taniin ofii dhaletti takka obboleetii tiyya taniin gartee haadha tokkoon waliin abbaa tokkoon waliin gartee dhaladheetti natti dhaggeeffamee gammachuun keessanii Kanaafuu Nasrii atilleen baga gartee hawwiidhaan si fedhe hawwiinis baga gartee Nasriidhaan si fedhe aannan lama walitti baqe takka dhadhaa walitti baqe damma lama walitti baqe rabbi isin haa godhu isin lamaanuu shoorri gartee qoodni isin ummata hawaasa keenyaaf dadhabaa jirtan bahaa jirtan sagalee ummata ukkaamamteef tahaa jirtan galatni keessan addunyattis akhirattis milkii ulfina haa tahu arraan tanirraa eegalee ati nama gartee amaanaa guddaa fudhatee jiru abbaa manaati kana booda ati gartee qeerroo bira dabartee jirta kana booda gorsaa qeerrooti ati kanaafuu gaa jabaattee bultii keessatti rakkoo dhuftu gammachuu dhuftu waa hunda baadhattee obsitee waliif irra dabartanii waliin jiraachuun kuni sharxii taha bultiin tunii akkuma gammachuu qabdutti qormaatni adda addaatis keessatti argama bu'aa bahiin rakkoon adda addaa keessatti argamti rakkoon hawwiidhaa tana booda rakkootee qofaa miti rakkooteenya hunda osoo taatu keessattuu rakkooteeti gammachuun isii gammachuu keeti akkuma imaamni keenya sheenii keenya ja'anitti qaadiin keenya Ameerikaa jechuudha ati arraan tana abbaa isiiti obboleessa isiiti aanaa isiiti qaama tokko uffata tokko isiinis akkasuma bultii keessatti waa sadii qabaannaan wanni takkalleen wanni isin rakka hin jiru obsa qabaatu waliif hubatu waliif irra dabru waliif rahmata godhu wanta afurinuma obsa qabaatu waliif hubatu
ولي في الردبر ولي في رحمة قولوا ربي سبحانه وتعالى خيستو جاللتي سن الرندور ولي أبدا درن guyyaa sa'a nikaan walii isinii godhame kanarraay rabbiin subhanahu wa ta'ala suuratu ruum keessa dubbate maal jaa ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون رب قيا خنا يودبتو قيا خيستي قبروت الربي نكاها والقرة خنا ألفين إسا يودبتو ملتو تقوم رب الرتي وانما كجلتو جا رب سبحانه وتعالى هواسني تقواني هواساتهون هواسني تقواني دلوتتي دبري جراتون سينان هواسا قدين هواسا آدان هواسا ألفين هواسا دلوتتني دبرون قيان أكنا هواسا كيس جراتون نمني سكن تانوما أسو هندلينيت ربو مافجئ والكابتي ولين نخا قولتو خنيجو كوني تقوم رب الرتي سكجلتو جا رب سبحانه وتعالى ليس قرتي كريستانا تاتوس لمو مولين كباتشاتو الرئي أرخنو إسلام موسلين كمنا أورومو موسلين كمنا لمو موسلين كمنا هذا في هاتي سيتي في أبلي سيتي في ماتني سي رجومت نو أمنتني نو سمتني نو خبجني انتلتيني انتلتيسني أمانة إسي قوتو تسني خنيني جتني أكا قام أوفيت نف أوفيت نو أمنتني أسوأ قرتيف أدام فقول لي جرو خاطرتي خيسة والهم بين أورمو والمغرسيسان مالي والهمبرسيسان جاني رجومت أورمو ما خيسان نمو ما خيسان غرسيستاني جرتاني إسلامني أكا قرتي إسيني في قرتي ركو هنتان اللي الدنيا في مركنيستاني جرتان والفاد دا إسنين جنة خوجما إسنين جنة خانا قاوني جنو كيساتو رام سهادا في أبا كيساني في وقباتان في روتان كيساني ماتي كيساني إن شاء الله Ayyee gis jalqaba irratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawaasa muslimaa ummata Oromoo hunda kan fuula addunyaa irratti argamtan nageenyi kan ta'u kabajaa fi jaalalaa kan ta'u. Akkasuma itti aansuudhaan obboleewwan kan koo kan sabaan Oromoo taatanii kan namni kiristaanaa fi hawaasa muslima guutuu biyya Itoophiyaa nageenyi koo kan kabajaa fi jaalalaa isin haa ta'u jechaa turu. Itti aansuudhaan Rabbii biyyaa kanaan nagahe galatoonfatu barbaada. Sababni illee namni galata Rabbii isaa yoo hin beekne wanti Rabbii ol galata illee nuun ta'e nu waan gaarii irratti oole hin jiru. Rabbii na uumee fayyaa gaarii naa kennee guyyaa har'aa kanaan nagahee haadha manaa jaaladhuu fi kabaju naa kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin barbaada. Itti aansuudhaan hawaasa Oromoo Ustaaz Naasiriin dabalatee gaddaa fi gammachuu kenna keessatti bu'aa fi hintee na argaa qofaaf deemu uma dhugaan jireenya isaa keessatti gaafa dhugamaan qormaan dhufe qormaatamee waan dabruu danda'u qofa osoo dubbatee silaa ummanni Oromoo sadarkaa haqa duubatti argan hin gahuu ture. Sababni duubatti nu hambisee waggaa 150 akka Oromootitti nu gabroomse nama fafakkeessuu fi nama gaafa qormaata dhufe qormaata hin dabarretu baay'ata. Kanaaf hundi keenya gaafa qormaatamne qormaata akka dabruu dandeenyutti ufaa qopheessinu. Lammaffaadha. Jireenya keenya keessattis dhiiras taanee shamarri waan dandeenyu kamiyyuu yookiin ammoo wanta wayii hin dandeenyu hin jedhina. Ni danda'ama dachee kanarraa wanti hin danda'amne kamiyyuu hin jiru. Itti yaadde taanaan of amansiiste taanaan kan yeroo ammaa xiyyaara hojjetee samaayii keessa bararsiisus namuma akka keenya ji'a 9 garaa haadhaa keessatti baadhatemee dhalatee lafarra gaheera. Kan yeroo ammaa kana teknooloojii meeqaan addunyaa kana oofaa jirullee namuma akka keenyaadha. Himmaa guddaa wayii fageessanii qabaatu nama barbaachisa. Hin danda'a wanti jedhamu wayii. Fakkeenya ragaa kanaa yoo isin dhiyeessu Nasriin meebii mucayyoo tana hin fuudhu namni jedhee yaadu jiraatu danda'a. Kinoo fuudhee haadha manaa kan kooti. Sababnis hin fuudha jedhee waan of amansiiseef. Akka namni jedhetti osoo hin taane akka Rabbi jedhetti Qur'aana Rabbii kalimaa kabajamtuu saniin fuudhee. Sababni hoo waan of amansiiseef ni fuudhaa naaf taatii haadha manaa kan kootii obboleetti koo kan muslimaatii tan Oromootii
nama jaaladhu jedhee waan of amansiiseef jecha. Garuu kun waan taphatti ta'uudhaan miti. Of amansiisuu fi obsa hedduu bu'aa bahii hedduu keessa dabraniiti. Namni nama kan jedhamu ibiddaan fatanamee gaafa dabreedha. Qormaatamee gaafa qormaata dabreedha. Kanaaf dhiironni keenya qeerroon Oromoo ani shabaaba jettee bakka gadhee hin oolin. Ani shabaaba jettee wanta gadhee hin hojjetin. Sahaabaan gaafa seenaa dalagan gaafa islaamummaa kana ciniinanii sadarkaa kanaan gahan dargaggeeyyii akka anaa fi isiniiti. An dargaggeeyyii garuu warroonni akka Aliyyi, warroonni akka Umarii, warroonni seenaa addunyaa kanarra dalagan gaafa umrii isaanii waggaa 18, waggaa 20, waggaa 23, 4 kanatti seenaa dalaguu hin dandeessan Oromoodhaaf illee. Seenaa dalaguu hin dandeessan hawaasa muslimaatiif illee. Dargaggoon keenya hojii taraa, hojii waan faayidaa hin qabneef osoo hin taane kaayyoo guddaadhaaf of qopheessaa. Ummata Islaama biyya Itoophiyaa, ummata Islaama Oromoo kana sadarkaa guddaa irraan gahuudhaaf fakkeenya gaarii walii ta'uudhaaf of qopheessaa. Ummata Oromoo kana ololaa fi wacaan osoo hin taane kaayyoo fi tarsiimoodhaan beekumsaa fi barumsaan ummata kana bilisoomsuuf of qopheessaa. Badaa keessan bada hin jedhinaani gorfadhaa sirreeffadhaa. Qubaan nama hin mul'isinaan nama waan badaa irratti argitan keessaan malee gadi baatanii akka laallibalaa sooshaal miidiyaa gubbaa hin lallabinaa. Osoo AB meeqa qabdanuu AB namaa odeessuuf hin deeminaa. Jalqaba anoo maali eenyu jedhaa of ilaala. Sana booda waa'ee namaa haasa'uun namaa salphata. Namni badii ofii beeku badii namaa dubbatuu hin danda'u. Namni hammeenya ofii beeku hammeenya namaa dubbatuu hin danda'u. Kanaaf guyyaa kanatu guyyaa kan kootii guyyaa har'aa kana namni kamuu na dhageeffata jedhee waan yaaduuf carraa kana fayyadamee dargaggoo keenyaaf ergaa dabarfatu jira. Ustaazni illee isinit dheeresse dhiifama. Kanaaf lama deebi'een fuudhu qabuudhu takkitti mata fuudhaa. Anillee mootummaa kiyya kana fayyadamee akka gaariitti dubbadhee irraa deemaa. Kanaaf dhiirri Oromootiifis ergaan an qabu jiraate. Harka isii reefu gaa walirraa fagaadhaa isin hin jenne amma harka isii illee naa qabadhu yoo barbaadde harkuma isii illee naa qabadhu mee halaalisiif. Maashaallah maashaallah. Hagana hunno khaleessa alagaa turtan amma hunno aanaa taatan amma hunno alhamdulillah. Hadha hu islaamu waan akkana qabde gaa.